الله الراس وانا جايبها كمان ندب وانه عندي وانا جايباتي وبليا ورقرتي برو بربادن خنقم دوباتي نقافتن خنقم انتي جلال نقافتن هند خيسانو الرانسيني ديبسا مالي جتشون كيف انقبو نمني توكو هقاني في المهم برباني للمي خياتا لغا أما اللي خنينا ياسمين جانين توكو جرا خنين ياسمين جانين كوني بيسود ربيات فيدا مرة قدان نماني فيدا ما خنين ياسمين جانين كون ركون إننا مرة جيسو ركو أكامي أنا تسيهما يا ورسو دربيات جرتن خان خنينا خانا فيدا متن قاچلوتي وفرا ايغا خنين نكون هدو نماميل هدو ركو غرغدانا مرفدا ilmoos dhoorugaa boodatti sheenuu itaa jechuu barbaadeeti. Tanaaf osoo khiniina san hin fayyadamne akkamitti osoo lilmeen fayyadamne warra gari khal ilmee fayyadamuu sodaatu jira. Osoo lilmeen fayyadamne osoo khiniina hin fayyadamne akkamitti ilmoo ofirraa akkasitti hin qabanne godhuu dandeessa. Karaa hedduutu jira. Namootan gari maal jedhan jaarsi hoggaa jaartitti fayyadamuu yeroonii fi bishaan faca'uu dhiyaate wanni tana baasee alatti naquu qabaa siin jaan. Maal siin jaan isparmii baasee alatti gannaquu qabaa siin jaan. Hedduu nama dhibe isparmii alatti gannaquu jechuun waan hedduu ulfaataati. Akkamitti ulfaataa kanaan jettu taate dhiirtii bakka sanitti yeroo sangartee jaartii raachi utaalee isparmii alan naquu dhiisi yeroon san yeroo yoo qawwee dhawan yeroo yoo madaafa dhawan irraa hin kaane jechuudha. Gari harabbii isaa laaffisanii jira. Yeroo san keessatti namarraa ka'uun feenee jiraadha mana isaarraa. Yeroo akkasii meetiin dhufte san keessatti. Annaa maal godhuu qaba? Isiinoo maal godhuu qabdi? Akkamitti akka ilmoon ittiin qabanne istaayila kamitti rafuu qaban? There is a lot of jazbaa. Jazbaa hedduu jira. Jazbaa kam jettu hay wala shayni waan akkanarraa haasawa waan akkanarraa hin haasawa yoo siif hin taane bay wulliqjee jalaa bay niini maa akkamitti akka gartee ilmoon akkatti hin qabanne haadha mana keetii akkamitti akkatti wajji rafuu qabdu isaanuu ni beekan hin beekan yoon beeyne maaliif akkanatti wal jala fakkeenyaaf ilmaan horuun bareeda yoo qabeenya qabaate yoo qabeenyatti guddistu qabaate ilmaan horuun bareeda rabbii nyaachisaa rabbii nyaachisa rabbiin rizqiin kannaaf walaakin sababa barbaaddi wanni hundi waliigalee wanni takka sababan feeneen jiru abbaa kiyya manatti rabbiin nyaachisa jaanii rabbiin maleeykaadhaan nyaata mana keetii gabbuusaafi no maleeykaan mana keetiitti nyaatan fidduuf sii galee tanaaf rabbiin ni nyaachisa akka rabbiin nyaachisu ni beeyna. Garuu ammoo sababa godhuu qabda. Sababa maal godhuu jirta? Khulii deemtani deebita rabbiin nyaachisee itta walirra gagguurta. Kanaafuccuu bitta kanaafuccuun bittuu iyyaala ta'anii alabbaan hammaala ta'an sadaqa kadhattuu ta'an tanaaf qusannaa maatii yeroo namni godhuu qabu yeroo isa barbaachisaa taateetu jira. Qusannaa maatii godhuun amantii islaamaa keessatti haraami. Lilmee khaayatanii lilmeen guddaatti sirra fidde fakkeenyaaf yoonii fi ilmoon tee karaa hattiin jiraanne taate maa addunyaarra fiddee ilmoo teetis guddaatee isis darartee ifis dararta maa umrii tee fixuu feeta. Biyya faranjii tana keessatti ilmaan hedduu hortee fakkeenyaaf ilmaan hedduu kana yoonii fi ati tartiibaan sinasiraataan hin guddifne sirraa guurratte faranjiin guurrattee maal gooti? Ilmoo booda yoo gootee sharmuuxa gootee sii gabbaasti jechuudha. Tanaaf obboleessa kiyya obboleettiiti. Ilmoon tee akka naamusaan guddattuuf yoonii fi ilmoo irra dhaluus hin feesisne akkaataa ati itti fayyadamtuun si hima. Waan faayidaa malee waan bilaashanaa so'u. Dhammee na dhagayan nama garii siifiin hima. Kiyyaan kun tanarraa tuqamee tana haasawaa yoo kan jettu taate jaartiin qaba. Ilmaaniin qaba. Sii galee. Wanni nan tana haasawuudhaaf
itti qophaa'ee niyyaa godhadhee dharraa qabuuf hin jiru jechuu fadheeti yoo kasii galu taate. Tanaaf haadha mana keetii yoo lilmeetti kaayuun feene haadha mana keetii yoo koondoomiin itti fayyadamuun feene ala koondoom jaa kodaandoomiin jaa'u koondoom qofaa miti. Koondoom jechuun kan hoggaa haadha mana keetiitii wajji itti fayyadamtu koondoom saniin wajji wal qunnamtii saalaa gootanii jechuudha. Koondoomis hedduu nama fayyada. Garuu immoo koondoom rakkina inni qabuutu jira. Maali rakkinni koondoom? Anaatu siima rakkina koondoom. Rakkinni koondoom hoggaaniif haadha mana keetiitii wajji fayyadamtu ispermii hoggaaniif ati ganneetu jechuudha. Ispermiin ati ganneetu tun koondoom keessatti walitti qabamtee ispermii tana keessa bineensaatu jira. Bineensa hoggaan jiru bineensa akka waraabessaa nama nyaatu osoo hin ta'in bineensa xixiqqaa seelii xixiqqoo namni hin agarree seelii XY jedhamtu tan gartee akkanatti karaa fiiduu jira. Wanni san koondoom keessatti hoggaa ati raccaatu hara hillee oriiti. Seelii miliyoonaa olii hara hillee oriyaa jechuudha. Xixiqqoo yoo gartee maayikirooskooppiin as dhiyeessinee ilaalle malee arguu hin dandeenye. Waan saniitu qaama saalaa keessa ol deebi'a. Lammi teeliyuu qacellotti siimaa dhagayi. Qaama saalaa keessa ol deebitee wanni tun maal gooti? Waan isin gootuun siima. Cidhaan kee bitaa keessatti deebitee seelummaan tun tagabbaatee dhuftee tun ol deebitee qaama keessa dhukkuba taatee hafti. Siigalee cidhaan kee keessatti dhukkuba taatee hafti. Wal nyaatti wal balleessiti. Dhukkuba wal gooti jechuudha. Tanaaf koondoom hoggaa fayyadamtan yerooniif akkasitti bishaan isinirraa ba'e ispermiin isinirraa baate yeroo seksii gootanii ispermiin akkasitti isinirraa baate seksii jechuun wal qunnamtii saalaa jechuun karaa biraatiin seksii hoggaa jaan akka qaanyiitti hin fudhatina wal qunnamtii saalaa hoggaa gootanii adda fixattan booda koondoom keessan daddaftanii irraa baaftanii bishaan qabbanaa waan dhiqattan qaama saalaa keessan jechuudha. Warri koondoom fayyadamtan akkanatti koondoomiin fayyadamtan. Kan biraa immoo osoo koondoomiin fayyadamtan kagariitu jira koondoom fayyadamuun fadhu akkamittiin ilmoon akka hin qabanne godha. Akka gootuun siima qaceellotti dhageeffadhu. Istaayilatti jaartii teetii wajji raftuutu jira. Istaayila hedduu jira. Istaayila tokko qofa yoo beeyte istaayila hedduun siima. Akkaataatti itti wajji raftee ilmoon itti qabachuu hin dandeenye jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo isiin si jala taate ati yoo gubbaa taate kuni chaansii itti ilmoo barbaadan irraa takka akka ilmoon itti daftee qabattu ati yoo gubbaan dhuftee isin si jalaan dhufte jechuudha. Tanaaf akkami duuba akka itti dhufuu hin dandeenye ammallee karaa biraa katti ilmoon daftee qabachuu dandeessuun siima. Karaa biraa katti ilmoon daftee qabachuu dandeessu isin akka nama sujuudu teessi ati gama duubaatiin itti dhufu karaa kanaanis ilmoon daftee qabatti. Karaa kamiin hin qabanneennaan ati ciiftee isin sirraa taphachuudha. Karaa kanaan ilmoon daftee hin qabattu. Akka kanan fadhu kaan akka kanatti narra kaasistu hin gammadu jechuu malta. Okay, akka biraatiin siima. Akka biraa cinaacha wal cinaa ciiftanii haala saniin akka isinitti mijooytutti gootanii jechuudha. Haala sanitti ilmoon hin qabattu. Hoggaanii fi akkasitti wal qunnamtii saalaa gootan ozooniif hin turre daftee jaartiin tee kaatee shaawara seentee qaama saalaa isii bishaaniin qaceellotti dhiquu qabdi. Ammallee kookaa fi kana fayyadamu kookaa qalaasa lama gaa godhuu qabdi akka gartee qaama isii keessa wanni takka taa'uu hin dandeenye jechuudha. Takkanaati yoo isiif danda'amu taate kookaa san akka lilmeetti fuutee qaama saalaa keessa ol neexee kookaa san itti ol naquun bareedaadha. Maaliif jennaan kookaan waan gaaza waan qabuuf wanni gaaza qabdu seelii tana gabbaastii jechuudha. Haala kanaan fayyadamuu dandeessan itti wanni godhuu dandeessan. Lilmeen irraa illee tan naman goddaaneetu jira sifiin himaa. Lilmeen naman goddaane fakkeenyaaf lilmee qaama saalaa keessaan ol kaayan tana tan biraa ammoo Allahumma salli ala Muhammad lilmee dhagartee biyyoota adda addaatti gaa wal dhabdi. Lilmee
as harka kana keessa kaayatanis ati yooni fi heeraa fi seera isii eegdeessin miitu jechuu barbaadeeti. Wanni nama miidhaa kiniina obboleeyyan isinii faayimoo. Kiniina dhiirtinis fayyadamuu qabdu dhalaanis fayyadamuu qabdu. Kiniinni kun hedduu miidhaa guddaa namarra gaggeessa sii faayimoo. Miidhaa guddaa namarra gaggeessa. Haadha mana keetti irrattis miidhaa fida, ati irrattis miidhaa fida, miidhaa taataniititti miidhama guddaa keessatti haftan booda ilmoo dhabdan ilmoo dhabuu kanaan walii kuutu dhufaa jechuudha. Amantiin Islaamaa amantii gartee nama rakkiftee bakka rakkoo hacuuccaa keessa sineexuu miti. Amantii jaalalaati amantiin Islaamaa. Amantii kabajaa qabdu. Amantii nama kana hunda firiidam gootee jiraachiftu. Siigalee tanaaf amantiin Islaamaa qusannaa wanni isin si dhorkitu hin jiru. Qusannaa godhuu dandeessa. Siistamatti gootu qabaachuu qabda. Haala kanaan godhi malee ilmaan rabbii nyaachisa jedhanii walirra guuruun san ifii daddabanii rabbi sakkabuu jechuudha. Ifii daddabanii rabbi sakkabuu. Dhuwaan siima ifii daddabdee rabbiin sakkabin. Rabbirra waan hin taane hin kaayin jechuudha. Rabbi maa miskiinummaan obbuus. Rabbi deemii dalagadhu siin jee abbaa. Deemii dalagi fantashuruu fil ardi. Ardii rabbii tanarra faca'ii barbaaddadhaa jee. Waan rabbii isinii kanne jechuudha. Tanaaf akkaataa qusannaa maatii kana keessatti adaraa wanni siidhaamu rabbiin nyaachisaa jettee rabbiin ni nyaachisa ni beeyna. Rabbiin ni nyaachisa garuu immoo sababa ammaletti hin taature abbaa. Hayi rabbiin nyaachisaatti dhiisi jaanii faaka. Maal jechuudha. Rabbiin ni nyaachisa rabbitti amannee jirra. Garuu sababa yoon goone wanni hundi sababatti hidhaadha. Sababa yoon goone wanni rabbi sakkabaniif hin jiru jechuudha. Tanaaf haala kanaan itti fayyadamaa haadha mana keessanii rahaa godhaa ilmoollee gartee gaafa barbaaddan harkachuu dandeessanii jechuudha. Rabbi ilmaan isin hin dhorkini. Kiniina yaasmiin jedhamu kanammoo piliis irraa fagaadha. Kiniinni kun nama hedduu miidhe. Nama hedduun naddawwalee waa'ee kiniina kanaa miidhaa isaa akkaataatti miidhaman akkaataa ilmootti dhaban hundanatti himanii jiranii. Please wanni isin himu kiniina yaasmiin jedhamu kabiyya Suudi Arabiyaa keessatti fayyadamu kanarraa fagaadha. Kiniinni kun nama hedduu godde, nama hedduu miidhe, nama hedduu sheenaa naqe, nama hedduu keessatti rakkoolee uuminiin beeka. Tanaaf obboleessa kiyya obboleettiiti. Wanni nan siyaasawaa jiru kun barnoota. Ani namootan gariitii jira kan gartee akkuma ifii yaadanitti na yaadan. Akka fadhanitti na yaadan irraan kaayanne maaliif jennaan ballaan nama ija qabu fuudhee hin oofuu jaan. Ka ija qabuutu ballaa fuudhee oofaa. Namni waan tanaan barnootaa miti jedhu san ballaadha. Barnoonni sadii ilmul adyaan, ilmul abdaan, ilmus san'aa. Ilmul adyaan ilmii diinii. Ilmul abdaan ilmii doktorummaati, ilmii qaamaati. Ilmus san'aa jechuun ilmii teknooloojiiti. Tanaaf Islaamni gama hundaan jaaramaa guutamaa ta'uu qaba. Dhaamsa Hamzaa Sheekh Jaabir kun guutamaa ta'e jaaramaa ta'e rabbilleen si jaalata, addunyaallee fayyadda, namallee fayyadda, ifillee fayyadda. Tanaaf viidiyoo tana laayikii tuutanii akka isin nama hedduu bira geessu godhuun dagatinaa. Ammallee booda irratti wanni isin dhaamuu barbaadu viidiyoo lamaan asin teessu tana subscribe channel lamaan kana subscribe godhuun dagatinaa. Viidiyoo lamaan tanas ilaaluun dagatinaa hedduu irraa fayyadamtanii haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uhibbukum billah rabbii jaanis hin jaaladha nageettinaa tura. Viidiyoo lamaan tana ilaaluun dagatinaa. Channel lamaan kana subscribe godhuun dagatinaa.